kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu irra deebiidhanii har'a immoo wanni dhufneef ajaa'iba miidiyaa guddaa miidiyaa saba guddaan ijaarame miidiyaan dookumentarii yoo hojjetu yookaan keessummaadhaan yoo istiidiyootti nama yaamu kabajaan sagalee yoo dabarsu garuu mariidhaan itiksii miidiyaa gadhiisee miidiyaan deemu ajaa'iba nama gaddisiisa. Arraa calqabe miidiyaan kamiyyuu nu yaaminaa yoo nu yaamtan waan nu yaamtaniif san ifaaf bilisaan miseensa keenya biraan nu ga'a. Isin haalli ittiin isin dabarsitan siyaasa nu jalaa tuqa jettanii sodaattu. Nus kara diinagdeetti oofinnu kara hojimaata keenyatti oofinnu intarvii hoggaa fidan haamilee yookaan mana keenya miseensa 10,000 jalaa jeeqa. Isinis yoo keessaa kukkuttan maaliif kukkutuu dandeessan? Dursitanii yookaan immoo kutuu fi kana baasuuf jettanii yookaan nan mariisisu. Dookumentarii hojjettanii jirtu. Dhuftanii jirtu. Yeroo keenya ficcisiistanii yeroo keessanis fixxanii jirtu. Miidiyaan kan uummata Oromooti. Miidiyaan kan sabaati. Miidiyaan kan Afrikaa irratti hojjetama jedhameeti. Amaariffa waan ta'eef Horn Afrikaa miidiyaa. OBN Horn Afrikaa. I am sorry. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan qabatama ta'e, waan sanadaan jiru, waan mul'isu. Kana hunda suuraan kan galchan. Kana qofa dabarsitan. Kun eessa dhaqe biraa? Kana hoo dabarsitan. Kun eessa dhaqe biraa? Eessa dhaqe kun biraa? Kana hoo dabarsitan. Kun eessa dhaqe? Evidensiidhaan waliin dubbanna. Ee keessan sireeffadha. Miidiyaa san keessa nafxanyaan jiraachuun malu. Gongumaan jira hin malu yeroo ammaa kanatti. Kan maal ta'eef sagaleen namaa ciccita. Yookaan yaamuu dhiisu, yookaan gadi ba'anii hojjechuu dhiisu. Erga hojjetan erga baasan immoo dabarsuu qabu, dirqamu. Maaliif darbama? Maaliif keessaa ciccita? Wanni siyaasa dubbanne maali? Kooppareetiifiidhaanii seera kanaan ijaaramuu qaba sabni keenya, dargaggeessi keenya, ijaaramni keenya lafa tuquu qaba. Kooppareetiifiin immoo ka'umsa irraa amma ga'umsaatti ijaa'umsa walitti ida'amuudha, yaada walitti ida'amuudha, sabni walitti ida'amuudha, namni tokko wal ta'ee waliin ijaaramuudha jennee waan dubbanneef. Ijaaramne tanaan dura ijaaraman dinagdee ofii ijaaraman nuyi akka siyaasatti ijaaramu nu gochaa dhufanii amma dammaquu qabna dargaggeessi keenya jennee ergaa dabarsuun bakka kamitti siyaasa ta'e an keessaa baastan. Gaafii gaafannee murtiin nu murtaa'e raawwiin nu raawwatamuu dide nu haa raawwatamu inni mana jireenyaa waan haaraa waan uumamee waan gaafatamee hin beekne miti kan gaafanne nuyi. Waan jiru lafa geenye miidiyaan nu haa qaqqabsiisu jenneeti kan isinitti himne malee waan keessa keenya isinitti himnuuf hin qabnu. Tana duraa miidiyaan nu nyaachisaa bahe. Miidiyaadhumatu nu nyaachisaa miidiyaadhumatu nu nyaachaa bahe. Amma nuyyuu caffee miidiyaadhaan gadi baana. Caffee miidiyaadhaan. Oduu miidiyaa qabaachuu baannee miidiyaa keessaniin qofa gadi baane taane yaa sigdati yaa kadhaa yaa maaloo shururu hin barbaachisu hin taatu tuni hin taatu amma booda wal kadhachuun hin ta'u. Miidiyaan miidiyaadha miidiyaan intarnaashinaala. Miidiyaan intarnaashinaala. Sadarkaa biyyaatitti sadarkaa addunyaatitti caffee miidiyaadhaan gadi baana ammas. Kanaaf kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensi keenya martu akka nuuf beektan an barbaan dhimma mana jireenyaatiin wal qabatee qabsoon keenyatti fufaa jira keessa jira dookumentarii san keessattis jira dubbii siyaasaa ta'a sabaaf sablammooleetu kaka'a waa'ee finfinneeti waan ta'eef seensitiiviidha rakkoo dhuumaa kanaaf keessaa baasne dubbiin jedhamu nun dharaarsu isaan laga 4 laga 7 warri ceetoon lafa fayyadamu oduu jiru mana oduu saamuu oduu jiru nuyi gaafiin seera qabeessan gaafachuun keenya sabaaf sablammoolee nutti kakaasa
ergammoo akka akkasin jenne yoo barbaachise immoo qaaman dhufanii qaamni miidiyaa keessaa kana nu jalaa baasu kun qaamni mootummaa akka dhaga'u nu barbaanne kun qaaman dhufee yookaan intarviinuu ta'eeto yookaan nuuf gaafatamee kara keessatti yookaan nu raawwachiisuu qaba yookaan nu raawwachuu qaba yookaan immoo caljedni natu sii beeka maal garaagarummaan sirna yaadigirraan maal garaagarummaan sirna yaadigis kanuma sagaleedhuma awwaalaa ture sagaleedhuma ukkaamsaa ture ammas sagaleen keenya maaliif ukkaamama egaas warri keessaa citan yoom darbu jedhee ani feesbuukii kiyya irratti barreessee kaasnan surmaayyuu TV OBN Horn Afrikaatirraa nu haqan nu jalaa haqanii haquu baatanii duraanuu kadhanneeti miti lammata ammaa booda danda'amu hin barbaannu ammaan booda waraabamee ji'a tokkotti gaafa guyyaa 10 ji'a ja'affaatti kan waraabame gaafa bultii torbaa ji'a torbaffaatti kan dabarsuu danda'an gaafa bulii 4 fi gaafa torbaatti kan dabarsuu danda'an maal jechaadha kun kanaaf wanna akka kanaa hin barbaachisu miidiyaa irraa wanna hin eegamne godhame miidiyaa guddaa miidiyaa dooktoraan hundeeffame miidiyaa muumicha keenya kabajamoo jaalatamoo muumicha keenya Dr. Abiy Ahmedin hundeeffame Horn Afrikaan hundeeffame hanbaname Director Zinaabuudhaan an hoogganamu keessatti wanni akka kanaa hoo raawwatamu wanni akka kanaa hoo darbu laphee saba Oromoo tuqa baay'ee gaddeen jiraan deebisuu qabu ifama jedhanii sababa isaa nu beeksisuu qabu yookaan miidiyaa akka miidiyaatitti sirrii moti waan ta'eef kana of sirreessuu qabaan jechaadha kanaaf galatooma kara miidiyaatiin dookumentarii samoona darbeetiin wal qabatee kukkuttaan keessaa ciccite sartafaayir ta'ee waldaa seera qabeessaan hojjetamaa jiru hammaal ta'eef an akkas nu godhani kun nutti dhaga'amee jira of eeggannoo nu barbaachisaa jechaadha kanaaf ifama emotional ta'een dubbadhe waan ta'eef jechaadha horaa bulaa galatoomaa kanaan wal qabatee gama sheerii keenya ammas warri hin kaffalle dafa ariitiidhaan kaffaladhaa fixadhaa dafanii kaffalatanii fixachuu qabu dafanii sartafaayir ta'uu qabu adabbii keenya bifa akka seera baasneetini boordiin marsaa lammaffaa taa'utti ammas yaanni keenya yeroodhaan abdeet ta'eetoo fiigichoodhaan jirra waan ta'eef ariitiidhaan akka sheerii keessan kaffalattan kabajaan isin gaafannaa waamicha isiniif dhiyeessina warri haaraa makamuus barbaadannoo jiraatan bakka hanqatetti akka guutuu kaffalattan waamicha keenya isiniif dhiyeessina jabaadhaa cimaa warreen tokko tokko warreen yeroo mara qeequun nu barbaachisu hin qeeqnu an qeequ hojii isaati nu immoo hojiin hojjechuun bu'a qabeessa fi yeroo ammaa kanatti wanni hunduu qophaa'ee qacarrii raawwachaa jirra waardiyaalee akkuma hin gadda ibsa baasne waardiyaa 4 barbaanna innis ogummaa ministeeritti wal qabatee kan jirudha meeshaas waan eeyyamsiisnee jirruuf bakka jirutti eeyyamsiisutti waan itti deemaa jirruufu bakka jirutti garuu eegumsaan akka sirritti qabeenyi keenya eegamuu fi sanitti aansee hojjettoota ogummaa adda addaatiin amma qacarritti galaa jirra hin qacarannaas hin hojjechiisnas bakka jiru hundatti hin hojjanna hojiitti nu galchaa warri jettan sirriidha gaafiin keessan gaafii fudhatamaadha sirriidha hojiitti hin galchina kaan immoo nama shaniin achumatti bakka jirtanitti qindooftanii hojjettu simintoodhaanis wal qabatee murtii guddaa murteessinee jirra bajeta murteessinee jirra bajanni ramadamee jira ooditiin keenya akka fixanneetiin bajeta hin baasnaa hojiirran oolchinaa simintoodhaan wal qabatee bifa gaariidhaan hin hojjetamaa jechaadha dargaggeessi keenya kamiyyuu hojiitti hin galaa hojiitti galuun dirqamaadha hin gallaa hin hojjannaa miidiyaa irratti qofa waci oduun ta'in waccisiisuunis dirqama ummata waccisiisa jedhamee miidiyaa irratti wanni tokko tokko akka hin dabarre kan ta'amu hin waccisiisna ganaa oduma hortuun horti mortuunis hin morti hortuunis hin horti innafu kun waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bofa hudduu lixe harkisanis hin cita citus hin lixa gadhiisanis hin lixa innafu kun kanaaf lixnee jirra carraadha rabbiin nu gahe rabbiin nu gargaaree jira miseensonni keenyas akka rabbi isin gargaaretti fudhadha galatoomaa ulfaadha horaa bulaa